Ashama akkam jirtu kabajamtoota jaatamtoota Tsiggeetu bijaata argamtan obboon koo fayyaa keessanii jirtu nagaa koo ta'eeti. Har'a shawarmaa hojjechuu jechuudha. Shawarmaa kun immoo filfilee alwaan yookaan immoo qaaraa jechuudha. Maanni qaaraa sana waan gubne filfil alwaan yookaan filfil kalarii. Kun immoo jazarii haaroti jechuudha. Kun immoo kasbaraa yookaan immoo dimbilaala. Kanaafi indaan dijaaj sodorii immoo maanni dijaaj sodorii yookaan immoo dijaaj farasii jedhan sana jechuudha. Isa kukkutee jira. Roobitti dabalee jira. Amma immoo biddira jira waan ta'eef sitti agarsiisa. YouTube ya subscribe share gochuudhaan maatu no godhaate akkatti shawarmaa sitti agarsiisa. Kuni dijaaj sodorii isaan baay'isan jechuudha. Dijaaj sodorii yookaan dijaaj farasii roobii faantu godhee jira. Baay'ee shunkurtii keessaa mul'achaa jira. Kanaaf akkaatti kun mannaa bishaan keessaa goggo'ee jedhee isaatti godhatan hundumaa fideetti naqaa. Kireen xabbaaqa jechuudha. Kireen xabbaaqaatti naqa. Kanaan booda shawarmaa asirrii bareedduu ta'a. Kanaan booda jettanii maddaan keessan gammachiisuu dandeessu. Kanaaf kana boodatti naqaa booda yeroo shawarmaa sana nyaattan loomii cuunfitatti naqxu wanta garaagaraa gootu kanaan booda shawarmaa bareedduu ta'a. YouTube subscribe share like comment godhaa.